Adaadaa isaa qalee peestaalitti foon ishee naqee. Seenaan kun seenaa dhugaatii bara namni waraabessa ta'ee wal nyaachaatti jiru keessa jirra. Gurri ofii waan gaarii dhaga'u gochaa suukanneessaa waan akkasii kana dhaga'uuf arguu kottanii baay'een gaddee dhugaa baay'een gaddee safuudha. Seenaan kun barreeffamaan kan jiru guyyaa kaleessaa akkuma sooshaal miidiyaa irratti karaa feesbuukii baay'ee maxxanfamaa ture. Ani immoo sagaleetiin isinii dubbisaa kun abaarsaa malee kuni eebbaaf miti jechuudha. Wanti gochaan akkasii yeroo dhaloota namaarratti ta'u dhaloota ufuurratti illee gufuu ta'a. Bakka amanamummaa nama jibbisiisaa waan jedhan nama wallaalchisa. Nama waliin jiraachuun gana akka ulfaatu nama amanuun akka yaaddoo namatti ta'e namatti hora jechuudha. Akkuma suuraa kan irratti argitanii mucaan kuni adaadaan isaa kunoo kanuma jechuudha. Peestaalii inni harkatti qabatee jiru kana keessa kan jiru qaama isheeti. Waaqayyo namaa baasu kana akkas jedha. Akkuma suuraa kana irratti argitanii peestaala gurraacha inni harka lamaaniin baatee jiru kana keessa mi'a yookaan waa biraa miti kan jiru reeffa adaadaa isaati. Isheen kottu of fooyyeessi jettee baadiyyaadhaa of biratti isa waamtee gargaaraa turte. Haala suukanneessaa ta'een erga galaafatee booddee dhoksee gatuuf osoo deemaa jiruu ture kan to'annaa jala ooleera. Kunis Finfinneettidha. Adaadaan isaa kuni hojjettuu gurmii yoo taatu kottu na bira taa'ii jireenya kee of fooyyeessi jettee baadiyyaadhaa of biratti waamte. Gargaaraas turte. Inni hojii humnaa hojjechaa kan ture yoo ta'u guyyaa tokko waan xiqqoo waan itti dheekkamteef qofa gochaa gara jabummaa daangaan qabne kana irratti raawwate. Tola ooltummaan ishee lubbuu ishee galaafate. Dhiigni akkamitti dhiiga of irratti akka garaa jabaata. Waan yeroo ammaa dhalli namaa biyya keenya keessatti wal irratti ga'aa jiru bineensiyyuu wal irratti hin ga'u. Gatii harkaa garuu gaafa tokko argachuu hin oollu. Dhala namaa garaa jabeeyyii akkasii irraa waan hunda keenya haa eegu. Namni akkasiis nu keessa jiraachuun baay'ee nama gaddisiisa jedha barreeffamichi. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisas nama yaaddessas. Nama amanuunis bineensa malee kuni dhala namaa miti. Bineensiyyuu akkas waliin godhu. Bara kana bara namni bineensa ta'e bineensi immoo nama ta'e keessa jirra. Egaa akkuma barreeffama isaa dhageessan sagaleetiin jechuudha. Egaa adaadaan isaa Finfinnee keessatti kan isheen hojjettu of biratti waamtee innis hojii hojjeta. Namni kamiyyuu immoo yeroo wal wajjin jiraatu waa balleesse ta'a. Balleessaa isaallee ifa godhaniin dubbanne maaliin akka inni balleesseeru akka tasaa ta'anii isa loltee deebi'imaaf kana taataa jette jennaani miira aariitiin kunoo adaadaa isaa akka shunkurtii jechuudha cicciree peestaalatti naqee gatuuf jedha. Bara akkasii keessa jirra garuu waaqayyo dhugaa isheen dhoksine baaseera. Egaa isheen amma iddoo dhugaa jirti. Waaqayyo lubbuu ishee haa maaru. Inni kunoo firdiin du'aa itti faradamee jechaa jira. Inni kaanii garuu inni kaan immoo umurii guutuutti faradamee jechaa jira. Garuu dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa keessatti namni nama ajjeese otoo akkuma biyya Arabaa kana murtiin du'aa itti faradama ta'e xuruudha. Maaliif jennaan yeroo ammaa kanatti dhalli namaa akka hin taanetti suukanneessaatiin nama ajjeese mana hidhaattis biddeena mootummaan nyaata waanta ta'eef hagas mara miidhaan qabu jechuudha. Garuu otoo namni nama ajjeese tokko murtiin du'aas itti faradama jedhani akkasitti lubbuu namaatti hin taphatanii. Hankeenya kuni bullee kaanee waan haaraa dhageenya, wanta suukanneessaa, wanta qaanii, wanta sodaachisaa, wanta yaaddoo, wanta
boorullee fira keenya obbolaa keenya maatii keenya waliinillee amannee akka nuti mana tokko keessa hin jiraanne nu taasise jechuudha. Dhugaa baay'ee tokkoon aareen guyyaa kaleessaa waanan jedhus nan wallaale jechuudha. Kuni bineensa malee namas miti, garuu nama miti yoo jennes immoo kunoo namadha. Fakkaattii namaatu irra jira, garuu keessi garaa nama baay'een isaa bineensa. Adaraa kana waaqayyo uumama keessan kadhadhaa biyyittii keenya kanaaf obboloota koo. Waan jennus wallaallee jirra, waan goonus wallaallee jirra. Inni akka qabsootti waan baay'ee suukkanneessaa garaagaraa walirratti godhu xinnaateeti kunoo firri mana tokko keessa jiraatullee haala kanaatiin wal ajjeesa. Dhugaa garaa jabummaa maaliitiin amma billaatiin akkasitti kukkuta dhugaa yoo dubbanne maali garaa jabinni amma kana? Diina ofiiyyuu akkas go'a namni, diina ofiiyyuu, haadha ofii miti, haadhoo ofii miti. Anbadee dhugaan baay'ee maal ta'a kana mannaa qorichuma nyaachise akkasumatti ajjeesee irra ta'ee maal ta'a? Dhugaa baay'ee nama ajaa'iba obboloota koo. Egaa maal godhuu miti akkasuma jechuudha. Isteeppii lammaffaa yookaan immoo oduu lammaffaan kan jiru. Warri kun immoo jechuudha shiftoota biyyoota Arabaa keessaa yeroo baay'ee jechuudha daandii Yemen irratti dhokatanii ijoollee biyyoota Arabaa gara biyya keenyaatti gara biyya Arabaa dhufanii daandii Yemen irratti ijoollee baay'ee ukkaamsaadhaan jechuudha qarshii gaafachuudhaan kan shamarran ta'an immoo dararuudhaan gudeeduudhaan kan maallaqa hin qabne immoo ajjeesuudhaan kan maallaqa qaban immoo maatii isaanii 100,000 kana jedhanii gaafatanii haala kanaatiin dhaloota dararsaa turanii jechuudha. Guyyaa kaleessaa immoo waaqayyo himimmaan haadha isaanii himimmaan dhaloota abaarsa dhaloota dhaga'e waaqayyo ifa baasee akka kanaatti qabamanii jiru jedhanii viidiyoo isaallee argeen ture. Viidiyoo isaa garuu asirratti maxxansuun barbaanne baay'ee tokko nama dhibaa. Bakka sana barbadeessanii bakka isaan galan bosona sana keessa akka keemaasa yookaan godoo jedhamu sanatti jechuudha. Akkasitti shiftoonni biyyoota Arabaa itti naanna'anii barbadeessanii kan qabaniiru. Baay'ee tokko nama ajaa'ibaa. Wanta badii gaafa nuti hojjennu har'a nutti fakkaata. Birrii miliyoona meeqa lubbuu namaa baasanii fudhachuudhaan ala namaa dararanii fudhachuudhaan har'a gammachuu namatti fakkaata. Garuu guyyaa tokko salphinni du'a akka tasaa du'a gaariillee hin du'anii suukanneessaa akkasitti du'u yookaan guyyaa tokko bakka gammachuu qabaatanillee hin jiraatan jechuudha. Garuu lubbuun dhala namaa isheen har'a guyyaarraa gara guyyaatti baatu fuula waaqayyoo duratti dhiyaachuun dhiistu haala kanaatiin qabamanii jiru jechuudha. Egaa kuni wallaalummaa isaanii gowwummaa isaaniiti yeroof malee jechuudha. Biyya guddatte keessaa kunoo akkasitti takkaatti bakka isheen jirtu qoranii baasan jechuudha. Maaliif jennaa yeroo baay'ee TikTok irraa yoo dhaggeeffattaniitu ta'e ji'oota darban keessa fa mucaa wayii suuraa ishee maxxansaa turanii Suudii irraa osoo gara Yemen deemaa jirtu lafa buuteen ishee dhibamee jedhamee ulfa guutuudha tokko jedhanii tokko deessee turte jedhanii haala kanaatiin iddoo isheen buute dhibamtee barbaadamtee dadhabamtee du'aan isheef jiraan isheen beekamu jedhaniiti. Araboonnillee jechuudha afaan Arabaatiin dubbataa turan jechuudha. Ijoollee baay'een immoo haala kanaatiin otoo Itoophiyaarraa gara biyya sanaa darbanii daangaarratti jechuudha. Dubartoonni baay'een gudeedamanii dhiironni baay'een immoo lubbuutiin darbanii warri qabeenya qaban immoo maatii isaanii biyyarraatti gurgursiisanii kan fursiisan illee ni jiru jedhanii. Egaa baay'ee tokko nama ajaa'ibaa wanti addunyaa kanarraa wanti biyya lafaa kanarraa guyyaarraa gara guyyaatti ta'aa oolaa jiru. Haala kanaatiin guyyaa kaleessaa qabamanii jiru. Egaa biyya Arabaa keessatti akkuma beektanii ragaa qabatamaan jira yoo ta'e yoo lubbuun ba'ee lubbuu baasuudha yookaan immoo umurii isaanii guutuu manidhaa keessatti hafuudha. Kuni wallaalummaaf gowwummaa isaanii itti fakkaachuu isaaniiti malee hanga bosona keessa ta'anii ala namaa
lubbuu baasanii qabeenya namaa saamanii biyya Arabaa keessaa hojjetataniiru ta'e akkuma nama kamii of jijjiiruu danda'u, maatii isaanii jijjiiruu danda'u. Yeroo tokko daandii guddina wallaaluun akkasuma hiriyaatiin baduun quuqqii garaatii qabaachuun badiitti du'atti nama geessa jechuudha. Egaa maal godhuu miti guyyaarraa gara guyyaatti jechuudha. Wanti dhagahamaa oolu wanta gammachuu qabu miti, wanta abdii namatti tolu miti, wanta aloonni irraa baratu miti. Suukkanneessaaf jibbisiisaadha. Waaqayyo haa faradu. Egaa waaqayyos immoo kunoo dhugaa dhalootaa baasaa jira. Dhugaan hin qal'atti malee hin cittu jedhanii kan akka tasaa du'anitu nama aarsa malee warri ajjeesanis lubbuma keessa jira malee du'aatti du'aniiru, dhugaa jiraatti du'aniiru. Isa du'e irra maa caalu miti. Waaqayyo haa faradu, dhugaa haa baasu waan jedhan nama wallaachisa. Turtii na waliin gootaniif egaa galatoomaa. Egaa bara dhumaa kanatti alli namaa gara walitti jabaataa, wal ajjeesaa, biyyi lafaa hundumtuu jechuudha. Wanti gammachuun irraa hin dhaga'amu. Kana keessatti immoo egaa araara isaa nuuf haa godhu, jabaadhaa, kadhadhaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu turtii na waliin gootaniif.